Dhaggeeffattoota keenyaa torban darbee mata duree wajjin hin jalqabne Yihuudaa irratti ergaa of eeggachiisuu kan jedhamu irratti baay'een keessan akka ijaaramtan akka eebbifamtan naa barreessitaniitu ulfaadha. Amma kutaa lammaffaasaa itti fufu. Gooftummaa Waaqayyo nurraa qaba. Isin kan ofii keessanii miti dhiiga isaatiin bitamtaniitu jedha. Dhiiga Yesuustu sitti kaffalame si. Anatti dhiiga Yesuustu kaffalame kan ofii kootii miti. Namni isa bitameef jiraachuu qaba. Yesuus Kiristoos nu bite. Bakka nama du'ii isaaf ta'u, badiisi barbaraa isaaf ta'u, dhiiga isaa kaffalee warra nu kasasa, warra nu addeessa, warra achi hin baatan nuun jedhanitti kaffalee achi jalaa nu baase. Nuti warra bitameedha. Kajeellaa fooniitiin miti. Addunyaa lama kanaatiin miti. Dhiiga Yesuusin bitame. Namni dhiiga Yesuusin bitame immoo gatiin isarra jira. Gooftaatu isarraa aaboo qaba. Ati kan ofii keetii miti akka barbaadde foon kee gochuudhaaf. Gooftummaa Waaqarraa isaanirraa qabu. Gooftaani Waaqayyoo isaanirraa qabu hin dagatu jedhama. Warra akka ergamootaatti Waaqa keessatti ulfina qabanii hin arrabsan. Akka Waaqaatti, akka ergamoota guguddaatti, akka namoota jajjabaatti, akka ayyaana guddaadhaan warra beekamanii qilleensa lafa kanaa irratti Waaqayyo isaan moosise. Dibataan ayyaanaan hin arrabsan. Yoo barbaadan ergamootas hin arrabsan. Maaliin beekamu arrabsuudhaan? Yoo barbaadan luboota waldaa kiristaanaa arrabsu. Yoo barbaadan ergamaa Waaqarraa hin arrabsu. Jarri kun amala isaanii arrabsuu waan. Warri nama arrabsuudhaaf waa ulfina namni qabu salphisuudhaaf waamicha hin barbaadu kun dibata miti kun. Warra Waaqayyoon gadaniidha isaanii. Warra Waaqayyootti jiraatan namoota Waaqayyootiif ulfina qabu. Waan Waaqayyoo uumeef ulfina qabu. Ergamoota Waaqayyootiif ulfina qabu. Warra of tuulummaadhaan guutamanii waanta ta'eef homtuu isaanitti homaan fakkaatu. Mikaa'el inni hangafa ergamootaa iyyuu yeroo reeffa Musee irratti seexanaa wajjin walitti falmanii waliin qoccolanii gooftaan isinitti dheekkamu jedhe malee arrabsoo itti faraduuf ijaa hin jabaanne. Mikaa'el inni humna qabu inni alaqaa inni geggeessaa waraana ergamootaa ta'e iyyuu hin arrabsineedha. Idaan kun maaliin beekamu? Tajaajila arrabsu, nama arrabsu, waldaa kiristaanaa arrabsu, geggeessitoota arrabsu, warra bulchan arrabsu. Maaliif sammuun isaanii adoodeera. Namni sammuun isaa adoonnaani waan haasa'etti hin na'u, waan dubbate waan godhetti hin na'u. Jarri kuni warra akkasiiti jedha. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Isaan kun garuu waanuma beekuu dadhaban hin arrabsu. Waan tokko yoo beekuu dadhabanii waan beekuu dadhabaniif iyyuu hin arrabsu. Waan beekan waan beekan isaan arrabsan. Beekuu dadhabuu isaaniitiif illee hin arrabsu. Beekaan Waaqayyoon duwwaadha. Beekumsa hundumaayyuu hin qabaattu yoo amman baratte iyyuu. Beekumsi yaraadha kan namaa kan ayyaanaas. Waan beekuu dadhabanis hin arrabsu jedha. Waan beekan waan arrabsan amala jaraatiif. Jedhaa gubaa'een garuu kana jara isaanii kana hin beeku taanaan. Yaada garaa isaanii hin baafannetti dhageettii uumaatiin hubatan immoo hin badu isaan. Bakka raawwateera kanaaf kana godhu jedha. Isaaniif wayyoo isaan karaa Qaayel irra bu'aniiru. Bu'uudhaaf jedhanii guutummaa irraa kaachuudhaaf Balaamitti of gadhiisaniiru. Akkuma Qorees morman Waaqayyo irratti ka'uu isaaniitiin hin balleeffamu. Isaan kuneedha. Warri ayyaanaan fayyadanii seeraan morman kun, warri gadhiisitti jiraachuutti amanan kun, isaan kuni karaa Qaayel irra bu'aniiru. Karaan Qaayel maayilli Abeelin ajjeesuudha. Obboleessa isaanii ajjeesu. Nafsa gadaa isa namoota jechuudha. Karaa isaa irra bu'aniiru. Waa ajjeesuu jaallatu jiru. Waa balleessuu jaallatu jiru.
sodaan qaban. Yoo nama sitti bitanii si ajjeessan sodaan qaban, yoo si tumsisan sodaan qabani. Qulqullummaatti gooftaatti qabdu xuraa'ummaa isaaniitti yoo si ajjeessan sodaan qabani. Maaliif karaan isaanii karaa warra Waaqayyoon sodaatu osoo hin ta'in ija jummaadhaan karaa Qaayil warra obboleessa isaanii ajjeeseera jedhama. Inamanni yoon jedhaa nama obboleessa ajjeesuuf karaa Qaayil irra jira malee karaa Yesuus irra jira. Karaa Yesuus irra namni jiru nama abduu malee nama ajjeesu. Nama oolcha malee nama dabarsee hin laatu. Karaa Qaayil kan jiru garuu hin aara. Maana mina caalaa jaallatame jedha fuula Waaqa hordoftiyyuu. Amma kan Qaayil maal godhe Abeeliidhaa wajjin wanta walitti dubbatan hin qaban, waa wal arrabsan hin qaban, waa waliin qocholan hin qaban. Waaqayyootu aarsaa isaa jaallate garaa isaa laalee maa jaallatamee warra karaa Qaayil irra deemu karaa Qaayil irra bu'anii jiran barsiisni isaanii jireenya isaanii faarfannaa isaanii tajaajilli isaanii jaallatamuun kee jiraaf dubbii fuula Waaqaa durattis fuula namaa durattis garuu hin baduudha. Namni hubataan isa kaan riyaasa of gararraa godha. Waan namaaf ta'u namni gammaduu nama qajeelaadha. Waan namaaf ta'utti namni aaru Waaqayyo isa sifachuu isaatiif namni gaddee nama ajjeesu foon ajjeesa malee lubbuun ajjeesu waan ta'eef inni firdii bara baraa jala qaba. Nama ajjeesuu jaallata. Isaan karaa Bala'aam irra bu'anii ru'edha. Bala'aam maa inni maaliif fakkeenya Bala'aam fudhate? Bala'aami birrii jaallata. Birrii raajota sobduu birrii jaallatan keessaa nama tokko Bala'aam. Keessumaa Bala'aam isinas raajota warra kan Israa'el miti. Kan warra miidiyaati. Miidiyaan warra jedhamaniiti. Garuu kan nama dhibu Waaqayyoon taasaa ergamaa gaditti ergeera. Qarreedhaan nutti dubbateera. Waaqayyo saba kana nabaaruu gaafa inni jedhu iddoo geeddara. Iddoo 7 geeddara. Maal barbaachaaf? Birrii barbaachaaf. Raajonni sobduun, tiksoonni sobduun, lallabdoonni sobduun, barsiisonni sobduun taargeetii isaanii inni guddaan birrii. Sabi Waaqayyo waame Gibsii baase yoo badi bakka kana jirratti yoo roobe guddaa isaanii miti birrii arganna. Birriidha jaallata. Isaan kun amma maal jedhu yoo barbaadan kurnaffaan galchinaa yoo barbaadan birrii maaloon godinaa fidaas anis na bira fidaa ana bira yoo fiddan hin eebbifamtu wanta akkasii hin jiru. Kurnaffaan kan Waaqayyooti kan geemiti maal sirratti si galchi. Kurnaffaan gombisaa Waaqaatti galchaa dabalee kiisii namaatti galchaa hin jiru. Nama irraa kennaa jaalalaa fudhachuu hin dandeessa waan barbaadde. Namni jaallate si deeggaruu si bukkee dhaabbachuu hin danda'a. Garuu kan Waaqayyoo irratti ajajuu hin dandeessuti. Isaan kun birrii jaallatu jedha. Du'anii ka'anii nama birrii qabu barbaadu. Tun carraa argatanii miseensi waldaa saayinaa birrii qabu ta'uu qabu. Kuni adeemsa Bala'aam. Nama hojii Waaqayyoo hojjetu birrii hin barbaachisa. Kan birrii argattu maatiin tajaajiltu nama jedhu miti. Garuu isaan kun kan Bala'aam kana duwwaa miti. Bala'aam gaafa birriidhaan fiixaan ba'uu fi didee gorsa hamaa tokko gorsa. Gorsa hamaa tokko gorsa. Waan ittiin Waaqayyo walitti buusu waan beekuuf Israa'el wajjin karaa kanaa hin danda'amu waan tokko isin gorsaa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 33-4-35 dubbifachuu dandeessu. Dubartoota qopheessaa fi yeroos Waaqayyoo kanaaf jara kana walitti naquu dandeenya. Waaqayyo kun qulqullummaa jaallata wanta ta'eef beeka wanta ta'eef dubartoota miidiyaan babbareedoo kana warra baraadhaa dhufan kanaaf qopheessaa karaatti. Isa booddee Israa'el hundumtuu ejjetti kufe. Qaanii tokko 35,000 maal meeqa Waaqayyo rukute. Sanaa yoo ta'u baate gorsa isaas hamaadhaan rukute. Namni ejjaabbatiisa nama gorsu gorsa Bala'aam. Namni birriidhaan yaada Waaqayyo geeddarsiisi jedhee nama gorsu yaada Bala'aamii Balaaq. Isaan kun kana qabu. Isaaniif wayyoo karaa koreerra deemaniiru.
Naa yaadaddaa Qaayeen obboleessa ajjeese. Balaam birrii jaallata. Gorsa garmalee kenna. Karaa warra qore. Maal jira kun? Aaboo jaallatu. Silxaana jaallatu. Silxaana barbaachafitu waan baay'ee godhe. Aaboo jaallatu. Isaanii yaadaddaa Waaqayyo fayyaattitu lafa dhoosee isaan gad dabarse. Isaanii yaadaddaa warra karaa qoree irra deeman. Warra Waaqayyo isaan kaa'een warra morman. Warra Waaqayyo isaan irratti mo'een warra morman. Isaan ka'uma isaaniitiin iyyuu balleeffamaniiru isaan bakka. Balleeffamuu isaaniitiin. Jarri kun irbaata jaalalaasa walii wajjin qabdan yeelloo malee isinii wajjin nyaachuudhaaf xurii isaaniitiin taa'e. Irbaata gooftaa qulqullummaa malee fudhatu kan nama dhibu. Yoo dhufan bukkeen darban. Inni garuu xurii isaaniitti ta'an jedha. Isaan garaa isaanii duwwaadhaaf yaadu. Bakka tajaajilli guddaan isaan garaa isaaniitiif. Waldaa isaanii banan yoo waldaadhaa man garaa isaaniitiif. Yoo maaman garaa isaaniitiif. Yoo ejjan garaa isaaniitiif. Bageetaa Yesuus Waaqayyo kana namaa wajjin. Garaa isaaniitiif jedha. Warra garaa isaaniitiif jiraatan Waaqa maal godhe? Sammuu isaaniitti dabalee waan hin barbaachifnetti dabalee isaan kenna. Isaan kun yoo dhugan, yoo machaan, yoo ejjan, yoo sirban, yoo paartii caffaran homaatti hin fakkaatu. Faarsaan kun Yesuusiif iyyuu jechuu danda'u. Dhugaatii dhugaa. Jireenyi garaa isaaniitiif wanta ta'e. Waaqayyo wanti inni jijjiirra keessaa tokkoffaan amala isaati. Amalli Waaqayyoodhaa qulqulluudha. An qulqullummaan nabee, nan dadhabee, na gargaarii jedhanii Waaqayyoon kadhachuuni kiristaanummaadha. Nama amanaadha. Namni dadhabaadha. Ofiisaa guutuun. Garuu iyyama ofii irratti baafachuu mokkoruu yaaluuni abbaa seerichaatiif Waaqayyo wajjin wal loluudha. Inni firdii guddaa qabu, inni dheekkamsa guddaa qabu kan. Annan dadhabee annan ilaalin jechuullee wayii. Gora koon qabuuttee lukkisii namatti laxxaftee mootummaa Waaqayyo keessaa baasuun baay'ee ulfaataadha. Balleeffamtee takka ka'uma kee irraa kaateedha. Maal gootaa gaama lafa kana irratti garaa kee duwwaadhaaf yaaddee garaanis garaachis lafaaf uumamanii hundumtuu biyyoolleedhaa Phaawulos. Garaa kee duwwaadhaaf jiraattee nama garaa duwwaa taatee dhalootaaf utuu yaadin, biyyaaf utuu yaadin, waldaa kiristaanaaf utuu yaadin, lubbuuf utuu yaadin. Tokko tokkoon kee immoo kaleessa gooftaadhaaf jettee gatii kaffaltee, joortee dadhabdee, agabuu bultee, wangeela dhugaa lallabdee, har'a inni waan biraa sitti fakkaatee, inni gowwummaa sitti ta'e, inni garaadhaaf jiraatan abshaalummaa sitti ta'edha yoo ta'e dogoggorteedha. Karaa keessa kaleessa sana sirriidha. Isatti deebiin. Guyyaa har'aatiin kan si ga'e Waaqayyo achii kan si fide Waaqayyo har'a si hin gatu. Waaqayyoon mana kee keessa jiraanne jedhamee garaan baramu. Waaqayyo sodaatamaadha. Dubbiinsaas sodaachisaadha boloota. Dubbiinsaa billaa qara namaatiidha. Achis murassis murachuudha. Waaqayyoon waa oolchu. Baay'een keessan utuu barsiisota ta'uu baattanii gaariidha. An akka nama dadhabaa tokkotti, an akka nama foon qabeessa tokkotti dubbichi barbaachisaa taanaan nan barsiisaa jirarraa kan darbe an nama deemsa boofiteetti. Waaqayyoon nan sodaadha. Hamma dhumaatti akka inni eeguuf immoo nan kadhadha. Cimaadha sagalee Waaqayyo barsiisu. Kanaafi karaa Qaayeen irra hin deebiin. Obboleessa kee ajjeesin. Kun barsiisa sobaadha. Warra seera Waaqootiin mormanidha. Yoo barbaadan Museen si ajjeeseera miteedha inni nama ajjeesu. Daawit ajjeeseera miteedha. Maaltu siin immoo Daawitiin Musee si godhee? Amma immoo fakkeenya maaliitiin iyyama eessaa argatte isa kanaaf? Waan iyyamatti hin qabaannetti iyyama hin baafatinaaf. Kun daldala jiru biyya lafaa miti. Wangeela. Wangeelli immoo dhugaadha. Kanaaf jedha obboloota koo isaan garaa isaanii duwwaadhaaf hin yaadu bakka. Fooqii yoo jaaran mana jaaran maal godhan maal garaa isaanii duwwaadhaaf. Isaan akka duumessa bokkaa of keessaa hin qabneeti. Maal jira kun iddoo tokko ni jaajjan. Duumessi bokkaa hin qabne iddoo tokko ni jaajju. Hin fiiga. Mana namaatti fiigu. Iddoodhaa iddootti fiigu. Lafi isaan hin ga'u. Boqonnaa hin qaban qaba. Bakka tokkotti dawwalu, tokko argu, tokko bira dhaqu, tokko bira dhaqu, tokko bira dhaqu. Garuu
waan akkas isaan kaachisu bokkaan akka isaan keessa akka hin jirre akka ta'e hin beekan isaan siistamiitti lubbuu qabaniidha garmalee fiiguun ilaalanii bakka Finfinnee maal keessa yoo jiraatanii goodii isaan nafuu garraa isaan nafuu gajjallaa isaan nafuu maal isaan beekaa nafuu faarfataa nafuu raajii nafuu maal nama chaalenji isaan godhu waanti dhiyaatan irraa kan darbe dhaloota garraamiidhaaf ganaan bilchaanne goonsuudhaafi akka duumessa bokkaan qabnee fiiguudha. Fiigichi isaaniif hojii isaaniif dhugaadha qabu waan dhaabanii itti namatti roobsan hin qaban. Confidence hin qaban. Waan itti ijaajjanis hin qaban. Dubbii waaqayyoos hin qaban. Kanaafuu fiiguudha. Akka duumessa bokkaaf keessaa hin qabne qilleensaan oofamu. Akka muka yeroo ija kennuun isaaf ta'utti ija dhabeetti. Jiisa yeroonsa barrisa mukichi yeroo ija kennuuf ta'etu jiru yeroo sana hin kennu yoo ta'e hin qaanaa wanta ta'eef isaan akka kanaa ija dhabuu isaatti iyyuu hin gaabbaa jira mukichumti akka muka ija hin qabneeti nama waamu yoo dhatte waan biraa nyaattan hin qabdan isinitti himu hin jiru waan barbaadan haasa'uu hin danda'u xabbede wanti isin keessatti hafu hin jiru lafa warra akkasii bira yoo geessanii nagaan illee isin keessatti lafa Isa jireenya isaa faarfannaa yoo mallittanii baatan nagaata isinirraa qaba. Keessi keessan duwwaa ta'a. Maaliif duwwaadha wajji wal agarta wanta ta'eef wanta isin yaafuu hin jiru. Ijatu hin jiru. Iji immoo waan dhokataa miti. Wangeela Yohaannis irratti maal jedhe kan ija hin qabne ija kan hin godhanne abbaatu muraa'edha. Kiristinnaan dirqama ija godhatanii jiraachuun ija hin qabdu yoo taate hoo rakkoo. Yohaannis cuuphaan maal jedha? Inni nama kakuu moofaati. Kakuun haaraatu hin jalqabin nama dhufeera. Tokkoon keenya qottoo jiraa beekadhu. Ati muram takkaataa kanatti jedha. Ija malee jiraachuun wabii jiraachuu miti. Ija godhan, ija kiristaanaadhaaf ta'u, ija kiristoosiif ta'u, ija qulqullootaaf ta'u, ija amantootaaf ta'u, ija kiristoosiin mul'isu. Ija dhiiftetti deebi'uun, dhugaatii dhiiftetti deebi'uun, biyya lafaatti deebi'uun, sobatti deebi'uun, ija maaliiti qabuudhaan? Isa kana warri ija hin qabne iyyuu naqatu alaa. Warri gooftaan qabu. Waan ija siin ilaalletti of jajjabeessin. Akka muka hundeedhaan buqqee gogee qooreetti siidhaan abdiin qaban deebi'uudhaaf jedhama. Akkuma dhangalaanaa unkuramuu hoomicha baasuu isaanis hojii isaanii isa yeellaasisaa akka hoomichaatti ol hin baasu. Jiruun kuni, cubbuun kuni, jireenyi kuni, gaddisiin kuni isaan keessa hoomachaadha. Yihuudaan ol baasan. Isaan akka qorsaati. Iddoo dukkana limixii bara baraan isaaniif ka'amee jira. Isaan urjii ifa hin qabneedha. Akkana jedhama. Egaa waa'ee jara kana gaafa dubbate maal jedhee warra iddoo isaaniif kenname gadhiisan akka ergamoota kufan. Waamicha waamamaniif warra of hin eegganneen akka eenyu akka warra Gibsiidha. Bayee ka saba Waaqayyoo. Isaan kun akka warra Sodoomiif Gamoraati. Booddee abiddaan gubachuuf kan jiran. Isaan kun duumessaa bishaan hin qabne achi fiiganii hafiiru. Isaan kun muka ija hin laanneedha. Ijirraa dhabama. Isaan kun muka hundeedhaan gogeera. Isaan kun urjii ifa hin qabne. Qorsa ifa hin qabne. Urjiidhaan mootiin silaa. Maaliif tajaajilaan akka urjiidhaan. Warri waa'ee Waaqayyoo dubbatan urjiidha jala daaniin. Garuu urjii akkamiitii urjii dukkana keessa jirudha. Maqaa sana qabu malee ifa sana hin qaban isaan. Kanaafuu boqonnaa tokkuma sana lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Amantoota maal gorsaa? Heenooki Addaamii jalqabee dhaloota 7ffaa ture. Inni waa'ee isaaniif kanammoo raajii dubbate. Kunoo gooftichi 1000 qulqullootaa wajjin dhufa. Halleluuyaa.
obboloota koo Yesuusin dhufaa jedha Yihuudaan. Kanaafuu akkuma Heenookiin Henook deemsa isaa Waaqayyo wajjin godhateera hin argamne hin fudhatame akkuma jedhamu. Yesuus deebi'ee dhufaa hin fudhatamnaa. Deebii Waaqayyoo deebi'ee dhufuu Yesuus yaadaa. Deebi'ee dhufuu Yesuus yaadaa. Qulqulloota baay'ee hojii Yesuus dhufaa jedha. Maaliif waan foonni keenya nu barbaadu nu rakkisutti hin rakkannu sitti fakkaata? Waan wanticha jibbine waan wanticha hin barbaanne miti. Yesuus waan deebi'ee dhufuuf. Phaawulos maal jedha? Aan warra kaanitti lallabee ofii kootii akka hin banneef foon koo ciniineen qabaa jedha. Ciniinee akka waan tokko kadhannaa rayyuu darbachuudha. Ofan bitaa jedha. Maaliif Yesuus qulqullootaa wajjin deebi'ee dhufa? Gatii baay'ee kaffaltee mana Waaqaa keessa jiraattee waan siif hin taane hundumaa dhiiftee Yesuus gaafa deebi'ee dhufu nagartu taanaan maal sii godha? Ejjaa wajjin, xuraa'ummaa wajjin, of tuulummaa wajjin, nama arrabsuu wajjin dhugaadha gooftaan agartu. Hin jiru. Mul'ata Yohaannis dhaqii dubbifadhu. Itti hafuu abbaa waan barbaade jedhe. Hunduma isaatiif an gatii kaa'eeraa fedha. Gatii warra du'anii badanii Waaqayyo nu haa oolchu. Nuti kabajaaf, gonfoodhaaf, ulfinaaf kan Yesuus dhiiga isaatiin nu biteedha malee sanaaf akka fakkeenya ta'anii warra barbaadan miti. Inni warra waame hundumaa kallattii hundumaan isaan gargaaru inni nu haa gargaaru. Inni nama hundumaa irratti faraduudhaaf taa'e waan warra Waaqayyoon malee jiraatan jireenya akkasii keessatti hojjetan hundumaa dubbii jajjabaa cubbamoonni warra Waaqayyoon malee jiraatan isa irratti dubbatan hundumaa bakkeetti baasee amansiiseera. Hin farada Waaqayyoodha. Faraduudhaaf taa'e warra dubbii Waaqayyoon malee jiraataniif, warra akka barbaadetti jiraatanii ayyaanaan hin fayye jedhaniif, warra seera Waaqayyootiin mormaniif, warra qulqullummaadhaan mormaniif, warra aboo qaban warra arrabsaniif, warra tajaajiltoota fudhatama qaban jibbaniif isaanitti hin faradaa. Adduma addaan isaan hin adaban. Hin agartu yeroo xinnoo booddee arraajiidhas hin deebi'an taanaan adaba Waaqayyo argatu. Utuma namni argu isaan adaba. Cause and effect waanta nama jira. Waan godhamuuf namni gatiin kaffala lafa irratti. Hin adaba. Namoonni raajii irratti dubbatame kuni waan hundumaan hin guungumu. Waan hundumaas hin komatu. Akka kajeellaa isaaniitti hin jiraatu. Afaaniin guddisanii of hin jaju. Warra waa irraa abdatan immoo sobanii hin saadu. Bageetaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuusiin. Maal obboloota koo lakkoofsa 16 kaasamee xurumatti dubbifadhaa. Jarri kun maal ta'u hin guungumu. Bakka maal naa gootee waldaan, maal naa gootee biyyi kun, maal naa gootee mootummaan kun, maal naa gootee hiriyaan koo hin guungumu. Waaqayyo maal naa godhee yoo barbaadan namaan waan hundumaa immoo hin komatu. Utuu isaan nan dhiifne, utuu isaan nan ari'anne, utuu isaan nan dhowwanne, utuu isaan akka nan goone kanan ta'u hin ture jedhu. Mootummaan komatu, biyyan komatu, waldaan komatu, maatii isaan gargaaran hin komatu, hiriyaa nama tokkoon galateeffatanii hin beekan. Koma irraa kan darbu, guungummiidhaaf koma irraan kan darbu. Kun amala jiraatu. Akka kajeellaa isaaniitti immoo hin jiraatu. Gungumaa komataa yoo namni isaaniitti himate immoo baduutu akka inni godhe jira maqaa balleessaa akka kajeellaa of isaaniitti hin jiraatu. Afaan isaaniitiin immoo guddisanii of jaju. Bakka ani jedhu bakka ani bakka waltajjii isaanii ana jedha malee Yesuus hin jedhu. Sagalee Waaqayyoo keessatti garuu ana kan jedhu gooftaa Yesuus hin duwwaadha. Kan isa ayyamamu ana keessa amni baheera Waaqaan lafa irratti ana duwwaa gootummaa qaba kan jedhu Yesuus. Warri waa'ee ofii isaaniitiin of jajan makaraa makana yoo dubbatan isaan Yesuusin caalaa waan fudhatan itti fakkaata. Akka ani of jaju waan ta'e.
An yeroon tajaajila. Lafa kanatti kanaaf kanatti harka kootiin ta'e. Yeroon kana godhe na takka godhe. Waldaan dhumaa isaantu dhaabe. Agargaayaan dhumaa isaatti cuubee akka isaaniitti. Bakka nama beekamaa yoo ta'e anaami koo mucaa koo ture. Har'a na jigee kun natu kana ta'e raajee ture kanaaf mootii ta'e kanaaf ministeera ta'e anaam kana keessa ana qabaam jedhu hin qaban hin sobu. Fooniin isaa yookiin hin baane. Namni kana godhe finimu. Waaqa sagaraa isaatii waa godhe guddina kenna malee. Aanummaan kan jaraati jedha. Hojjetu afaan guddaadhaan jedha. Warra waa irraa abdatan immoo sobanii hin saadu. Soba akka ta'e beeku garuu si malee jiru. Waaqa si kaasee haaleluyyaa. Ati moo? Ati hin jiraanne maaltu jira lafa kanarraa? Ati moo? Abeet gooftaa waa'ee kee waan natti dubbate. Ati moo? Jedhu. Sobanii saaduudha. Warra sobanii saadan biratti hin saadamne. Namoota waan argatan irratti akkaataa ittiin itti dhiyaatan beeku isaan. Jechuudhaan itti dhiyaatu. Dhugaatti himan. Yoo inni cubbuu keessa jiraate yoo sana haasa'an waan bira haasa'u. Sobanii saaduudha waan ta'eef. Sobanii jechuudha. Kun amala isaaniiti. Amma siisteemota kana biyya keenya keessatti argaa hin jirru yemmuu abalun jennu iddoo kana jennu iddoo sana jennu malee waldaa keessa jiraannu keessatti amma kana nagaruu hin. Sobanii warri yeroodhaaf bu'aa xinnoodhaaf jireenya namoota saadan. Aaboo barbaachaaf jedhan, karaa barbaachaaf jedhan, mana barbaachaaf jedhan, lafa barbaachaaf jedhan warra nama saadan. Sobanii. Kanaafuu yaa michoota koo jedhama. Maala goonureen qulqulloonni gorsa sadumaa na dhaggeeffadhaa. Dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kanaan dura dubbatee yaadadhaa. Dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatanii yaadadhaa. Bartoonni Phexros faan, Yohannis faan, Phaawulos faanis waa'ee qulqullummaatiif Yaaqoob faanis waan isaan dubbatanii yaadadhaa. Dubbii Waaqayyoo jireenya, dubbii Waaqayyoo dhugaa, dubbii Waaqayyoo karaa, dubbii Waaqayyoo nama geeddaru, dubbii Waaqayyoo isaan dubbatan Yesuus deebi'ee dhufu isa yaadadha. Dubbii Waaqayyoo gadhiisitti nama jiraachisu miti. Lammaffaa amantoonni maal gochuu qabu? Isaan yeroo gara dhumaatti geeyiftoonni warri Waaqayyoon malee akka qajeellaa ofii isaaniitti jiraatanii dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru. Kanaaf waan haaraan godhinaa. Himaniiru. Waldaama keessa ta'anii tajaajilaanuma fedha ofii isaaniitiif qajeellaa isaaniitiif warri jiraatanii dhufu jedhaniiru. Isaantu dhufee jedhayyuudha. Isaan ammas hin jiraatu borsisitti fufu. Kanaaf maal ta'a? Dubbii isaan dubbatan sana yaadadhaa. Warri dhufan kun gargar ba'uu hin fidu. Lafa hundumaatti waldaa yoo dhaqan hin diigu, nama yoo dhaqan hin diigu, maatii yoo dhaqan hin diigu, bizinesii namaa hin diigu, hojii isaanii gargar baasu duwwaa. Garagaraachidha hojii ijaaruu kan qabu Yesuus hin duwwaa. Namni Yesuus wajjin deemu ayyaana isaa qabu nagaa qabu ni ijaara malee hin diigu. Isaan garuu hojii seexanaa hojjetu waan ta'eef lafa deeman itti diigu. Waldaa diigu, nama diigu, amantoota diigu, isa diigan immoo akka waan Waaqayyo isaanii ergeetti fudhatu isaan. Rakkinni isaanii waan yaada foonii jala of galchuu, hafuurichas of keessaa hin qabanii. Yeroo hundumaa yaada foonii jala of galchuu, isa isaan eegu, isa isaan oolchuu, isa isaan waqqasu, isa isaan komatu, isa isaan ceepha'u, isa isaan deebii jedhu hafuuricha of keessaa hin qabanii. Yihuudaan rakkoon isaa jiru. Hafuura of keessaa qaban garuu handibameera jechuu danda'u. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaarra caalaa qulqullaa irratti dhaabbadhaa cima. Isa hundumaarra qulqullaa akka amantiin qulqullaadha. Gooftaa wajjin jiraachuun qulqullaadha. Haalleluuyaa. Qulqullummaadhaan jiraachuudha. Dhaabbadhaa sirratti, cimaa sirratti, gatii kaffalaa sirratti, gara bitaa mirgaatti hin jedhinaa sirratti. Qulqullummaa irrattis hin goominaa waa isaan jedhanii. Gaarii waa miti. Haalleluuyaa. Hamma dhumaatti cimaa jedhatuun
Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Yeroo kadhattan kadhannaa foon duwwaan sammuu duwwaan yaada duwwaan kadhattaniin kadhatina. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Maaliif mirriitii isinii kennan, geggeeffama isinii kennan, kallattii isinii kennan, diina isinirraa rukutan, isin gargaaran, isin barsiisan, isin akeekkachiisan, isin oolchan. Yoo maaltaat yoo hafuura qulqulluudhaan guutamtanii kadhattan. Amantii keessa hundumaadha qulqullaa'aatti jabaadha. Indegana ammoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Jaalala Waaqayyoo isin jaallate keessatti of eegaa. Of eeguun ga'ee namaati jechuudha. Maal keessatti? Jaalala Kiristoos keessatti. Araara isaa keessatti of eegaa. Araara Waaqayyoo jechuun waan nuyi irratti camaallaqnu miti. Kana waa'ee Yihuudaatii fi ergaan Phexros lammaffaa wal ilaallata. Phexros lammaffaa barattan jechuun Yihuudaa barattaniidha. Yihuudaa barattan jechuun sana barattan jechuudha. Ayinatii tokko gargaaramu jechi isaanis ergaa isaanis yeroo sana waama tokkoof ergaa ta'u ture. Phaawulos maal jedha? Warra akka barbaadetti jiraatan isaan kun miidha. Warra akka booyyee dhiqatee deebi'ee dhoqqee keessa gangalatu ta'edha. Akka saree bobboqa kasaatti deebi'uudha. Deebi'ee harraaquudha. Gooftaan qulqullummaadhaan nu waame. Qawwaa Waaqayyoo eebbifamu. Qulqullummaadhaan nu waame. Waldaan Kiristoos qulqulluu. Dadhabbii keenya wallaalummaa keenya dhiigi Yesuus nu qulqulleessa. Jireenya keenya hin haaressa. Isarratti cimnee dhaabbachuun garuu barbaachisaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin haa geessu eeggadha. Haalleluuyaa. Jireenya isaa Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadha. Jireenya bara baraatti isin geessu piroosesiidha jedhan sila isin geessaa hin geenye jechuudha. Ganaa keenya karaadha hin geenye. Kanaaf kallattiin numaan guddinni nu barbaachisa. Kadhannaa nu barbaachisa. Of eeggannaa nu barbaachisa. Akka nama naannoo booddee ilaaluun nurra hin jiraatu ganaadha. Sanu gaggeessu na eeggachuu qabna. Warra maman gara laafina agarsiisaa, warra kaan immoo abidda keessaa butaa oolchaa, warra kaan immoo uffata isa cubbuu foon isaanii xuraa'ummaa irraa jibbuudhaan ofii keessanii sodaachuudhaan gara laafina agarsiisaa. Kanaaf yoo Waaqayyo nu gargaaree abaluutu kana godhaa jiru jechuutu hin ta'in hamma nu danda'ametti namooti Waaqayyoodhaa abidda keessaa bunnee isaan oolchuudhaaf gara laafummaadhaan itti dhiyaadhaa jedha. Kunis gorsa. Tiksoonni, lallabdoonni, geggeessonni warri yeroo kana dhaga'amuun isinii kenne obboleessa keessan abidda keessaa butaa oolchaa. Lakkaa isaan abidda keessa jiru hin beekan malee. Gubataa jiru. Kana immoo xuraa'ummaa isaanii gochuudhaan utuu hin ta'in ofii keessanii of eeggadhaatii qulqullummaa keessanii eeggadhaatii isaan oolchaa jira. Waaqayyo sada keenya nuuf eebbisu ulfaadhaa. Gaaffii yoo qabaattanii karaa inboxiitiin yoo naa barreessitan deebisee isiniifan deebisa. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Amantii keessa isa qulqullaa'ee eeggadhaa. Hafuura qulqulluudhaan guutamaa kadhadhaa. Obboleessa keessan dogoggoree badee jiru immoo oolfadhaa. Dhalooti immoo waan jiruun akka hin banneef immoo dhugaa walitti baasaa fi haasaa. Ulfaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen.